Eeyyee qomoo koo qabsaa'anii bilisummaa dhabuu injifachuuf tokkummaa dhabuu dubbatanii dhugaa dhabuu rafanii hirriba dhabuu biyya ofii irratti birmadummaa dhabuu nu haa oolchu jedhe. Namni baay'een akkas jedha. Obbo Mahammad dhuguma ilma dhalcheera. Ilmi kun kan isaa qofa miti. Kan uummata Oromoo maraati. Umurii dheeradhu jedhee kan hin eebbisne hin jiru. Jawaar Mahammad maayikii yoo qabate illee uummata isaa argee gammachuun waan machaa'eefi. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa arsadee obomboleettii 22. Kutaa 43ffaa Kutaa 42ffaa keessatti akkuma hordofaa turre sagantaan addaa Kofaleetti qophaa'u uummata miliyoona hedduutti lakkaa'amu gara Kofaleetti guyyaa jala bultii irraa ka'ee deemu namoonni hafanis karaa pilaasmaa hordofaa jiraachuu isaanii kana gidduutti xiyyaarri tokko dhuftee Kofalee geessee waraqaa uummata bakka ayyaana sana jirutti firfirsitee deemu. Xiyyaarri kun gara Finfinneetti asii ol qajeeltee akka Bishooftuu geesseen hora Arsadee irra qubattee achittis waan ta'aa turre dhageenyeerra. Xiyyaarri kun gara amma libsuu iyyaatti miliqxee sokkitee turte kun deebitee Kofalee bakka ayyaanaa kana dhufteetti. Haalaa fi ariitii nama ajaa'ibuun bakka ol ka'aa tokkorra qubatte gundoo ishee garaagarnatti diriirfatte. Waan addaati malee xiyyaara akka hin jedhamne hubachuu dandeenyeerra. Karaa fuula ishee duraa ammoo waan akka riqichaa miila lamaan irra deemamuu danda'u gara waltajjii qophaa'ee jirutti diriirfachuu ishee osoo dhageenyuu addaan cite. Kutaan 43ffaa fi inni xumuraa maal ta'e na laataa? Walumaan kutaa 43ffaa fi isa xumuraa haa hordofnu. Barraaqaa fi caaltuun daddafanii maayikii tokko tokko qabatanii afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin keessummoota biyya alaatti dhufan akka simatan uummata gaafatanii. Eeyyee caaltuun afaan Oromootiin barraaqaan afaan Ingiliziitiin uummati ka'ee keessummoota biyya alaatti dhufan akka simatu gaafatanii. Uummannis lafaa ka'ee gammachuu fi kabaja guddaan keessummoota simate. Keessummoota kana keessaa Jiituu, Toom, Jaarraa, Gadaa Gabra'aabi, Piroofeesar Asmaroom, Dooktar Tsaggaayee Raggaasaa, Girmaa Guutamaa, Piroofeesar Isqeel Gabbisaa, Dooktar Iktaanaa Habtee fi kanneen biraan ni mul'atu. Aktiivistoonni Oromoo biraan hedduutu jira. Piroofeesar Mahammed Hasan, Piroofeesar Gabbisaa Ejjitaa fi hooggantoonni dhaaba Oromoo biyya hambaa jiranii hunduu tokko ta'anii dhufaniiru. Maanguddootaa fi namoota qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaban baay'eetu jiru. Dooktar Tafarii, Obbo Dinquu Dayyaasaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Piroofeesar Maraaraa Guddinaa maanguddoota sadii waliin ta'uun keessummoota biyya alaatii dhufan harka fuudhanii deebi'anii. Barraaqaaf caaltuun itti fufanii. Uummata keenya, lammii keenya amma kanatti aamsee hayyuu Oromoo, beekaa Oromoo kan ta'e umuriin dargaggeessaa ta'u malee beekaa caalu. Oromoo boonaa kan ta'e ilmi keessan tokkummaa Oromoof kan dhaabbate, tokkummaa Oromoof kan dubbate ani dursa Oromoodha. Ayaam Oromoo feersi jedhee ofiisaa fi Oromummaa addunyaaf kan labse. Abdii Oromootaa kan ta'e mucaan keessan isin gidduutti argamee ergaa gabaabduu dabarsuu waan dhufeef akkamitti simattu jedhanii. Akka isaan gaaffii kana dhiyeessaniin sagaleen uummataa obomboleettii kaase. Obomboleettii
obomboleettii caalu ni ililchanii. Obomboleettii waaroo maaltu waara kaasaree? Kan sodaatanis du'aa kan hin oolles du'aa maaltu garaa naraasaree? Jedhee geeraraan biyya abbaa koo. Dargaggeessi jedhame kun gaafachi as ba'uu gammachuun gammachuu caale. Gammachuu keessa darbuun uummati akka ta'e ibsuun nama dhibaa. Jechatu nama hanqata. Kanneen pilaazmaa ilaalaa jiran gammachuun isaanii daangaa darbe kan qaamaan isa arganitti fakkaatee foddaa pilaazmaa kan haammatan dhuma hin qabanii. Namni baay'een akkas jedha. Obbo Mahammad dhuguma ilma dhalcheera. Ilmi kun kan isaa qofa miti. Kan uummata Oromoo maraati. Umurii dheeradhu jedhee kan hin eebbisne hin jiru. Jawaar Mahammad maayikii yoo qabatellee uummata isaa argee gammachuun waammachaa'ee fi weedduuf sirbaan lafa sochoosaa jira. Keessumaa sirba gootummaa dhiichisaa jira. Eeyyee ni beekna seenaa keenya, ni beekna teessoo keenya, maddi walaabuu lafa burqaa keenya. Ni beekna seenaa keenya, ni beekna teessoo keenya, maddi walaabuu lafa burqaa keenya. Tokko tokko magaalaa Oromiyaa waamuun sirbu bakka madda walaabuu jedhu sanatti gegeddaru. Itti fufaniis sirba hirphaa gaanfuree keessa ka'anii. Ani sanyii leencaati. Jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Uummanni ni burraaqa. Lafaa fi margatu gammadaa jira. Jawaarillee gammachuudhaan machaa'e. Sirbi gama tokkoon ka'e garuu sirba hundaa kan liqimse fakkaata. Sirba Zarihuun Wadaajoo. Yaa Rabbii bilisa nu baasi. Yaa Allaa nu bilisoomsi. Waaqayyo nu bilisoomsi. Dacheen Oromiyaa ni maraatte. Jawaar Mahammad illee waan guddaa dubbachuu hin dandeenye ergaa gabaabduu dabarse akkas jechuudhaani. Yeroo jalqabaa fi bilisummaan uumaan kan nuuf kennamedha. Guyyaa dhalannirraa kaasee nuti bilisa. Kan nu jalaa fudhatame kan deebisuu dandeenyu qabsoodhaani. Kadhaan qofa miti. Kanaafuu tokko ta'uu qabna. Tokkummaan humna. Eenyuufillee qaawwaa akka hin saaqne walirratti waliif aduunu. Abbootii keenya guca qabsoo qabsiisanii amantiin addan baanu jedhanii gammoojjii Sumaaliyaa Shinnigaa keessatti dhumanii haa yaadannu. Kan jedhu qofa dubbate. Maanguddoon uummata keessa jiran tokko miira keessa galanii utaalanii barraaqa harkaa maayikii butanii dubbachuu eegalanii. Uummatis isaan jalaa qaba. Maanguddoon kun akkas jechuun abaarsa eegalanii. Kan lagaan wal qoodu hin dhalatin, hin dhalatin. Yoo dhalates hin guddatin, hin guddatin. Yoo guddates hin dubbatin, hin dubbatin. Uummati jalaa qabee kan isaan jedhan jedhaa. Hin dhalatini, hin guddatini, hin dubbatini. Maanguddoon kun itti fufaniiru. Lammii koo buqqee dhagaa cabsu, nama dhugaa dabsu, bakakkaa bonamu, horma qabeenya ormaa boo'u, kan waan namaa nyaachuuf kaatu, kan galagalee nu nyaatu nu haa baraaru jedhanii. Uummati sagalee tokkoon nu haa baraaru jedhee. Eeyyee qomoo koo qabsaa'anii bilisummaa dhabuu, injifachuuf tokkummaa dhabuu, dubbatanii dhugaa dhabuu, rafanii hirriba dhabuu, biyya ofii irratti birmadummaa dhabuu nu haa oolchu, nu haa oolchu jedhe uummati jalaa qabee. Eeyyee kan addaan nu qoodu jirma jige haa taatu, haa taatu. Jalaan rirmi irraan abiddi isheetta qabatu, haa qabatu. Daaraa motoroo haa taatu, haa taatu. Uummati sagalee tokkoon
isaan jalaa qaba. Ameen jedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan kan kana dhaga'e dhuguma Oromoo lagaaf amantiin qoodaa laata. Kana baarsa kana dhaga'e Oromoo addaan qooduuf waa raawwachuu miti nama akkasii yoo beekellee waan dubbisuun fakkaatu. Amajaajii saree ta'uudha. Nama akkasii waliin deemuun nagaa gaafachuun illee kaayyoo isaa deeggaruu waan ta'uuf hundumtuu itti qabsaa'uuf sagalee tokkoon walii galee. Kana gidduutti obbo Lamuun maayikii maanguddicharraa fudhatanii dubbachuu eegalanii. Abbootii keenyarraa karaa adda addaa ergaan icciitii nuuf darbee dhokfamee kan ture nu harka ga'ee jira. Kan inni himamu garuu guyyaa sochiin jalqabame kun jabaatee tokkummaan keenya mirkanaa'e qofa. Kunis haal duree abbootii keenya icciitii nuu kaa'an sanaan nuuf kaayamedha. Sana cabsinee har'a isinitti himuu hin dandeenyu. Tokkummaan keenya jabaachuun kan mirkanaa'u maanguddoota biyyaa dhoksaan kaa'amanii jiraniini. Kanaafuu icciitii kana beeknee biyya keenya fakkeenya addunyaa gochuu fi walaa tumsinu jedhanii. Haasaa isaanii jalaan xiqqaatee sagaleen sirbaa dhaga'amaa ture tokko sagalee uummataa dabalatee ol ka'ee. Alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyya kiyyaa, hin kuftu, hin jigdu, lamuu ati kan jedhudha. Alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyya kiyyaa, hin kuftu, hin jigdu, lamuu ati. Alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyya kiyyaa, hin kuftu hin jigdu lamuu ati. Gaarrenii fi lageewwanii uummata duukaa faarfachuu hin oolle. Biyyi abbaa gadaa dacheen Oromootaa gammachuudhaan guutame. Ajaja tokko malee hundumtuu harka wal qabate. Kan moggaa jiru mukas haa ta'u loon kan isa cina jiru qabate. Walumaan Oromiyaa faarfachaa jiru waan ta'eef uummanni daangaa hanga daangaatti alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyya kiyyaa jedha. Baalaaf mukni dachee gubbaa jiru faarfachaa jira. Jawaar Faasi faarfachaa hin kuftu hin jigduu lamuu ati jechaa uummata bareedaa fi dachee badhaadhaa asii gad ilaalaa samii Oromiyaa keessa qaari'anii. Nee xumurame kitaabni kun kan barreeffame bara 2015 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti magaalaa Finfinnee Oromiyaatti. Kan maxxanfame bara 2018 Faransaay magaalaa Paaris keessatti. Akkuma armaan olitti dhaga'aa turtan obomboleettiin 22 kitaabii asoosama dheeraa ta'e kutaa 43 isinii darbaa ture kanarratti goolabameera. Haa ta'u malee seenaa boodaa barreessaan kitaabichaa barreessanii kutaa ittaanutti isiniif dhiyaata. Yaada obomboleettii irratti qabdanii waan sirraa'u qabu waan irraa hubattanii gama saanduqa yaadaatiin akka nuu keessan kabaja guddaan isin gaafanna. Galatooma.